Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa ja'eeffaa gaaffilee kitaaba qulqulluutti ka'aniif deebiiwwan isaanii kan jedhuun barumsa keenya barachaa akka jirru ni beekama. Obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan akkuma beekamu guyyaa darbee kutaa 14ffaa barumsa keenyaadhaan gaaffilee obbolaawwan keenyaa shakkitoonni kitaabilee qulqullaa'oo keessumattiyyuu kitaabilee qannoonaa warreen kakuu moofaa kitaabilee kan abbaa 66 kan hin jirre garuu manni kiristaanaa keenya kan isheen fudhattu irratti gaaffileen isaan kaasan jenne gaaffii kan isaan yookiin yaada isaanii kan afuraffaa ture kan isaan kan ilaalle kitaabilee kana maaliifaaf hin fudhattanii yeroo jedhaman kitaabileen kun kakuu haaraa keessatti hin ibsamne jedhu. Inni kun ammam yaada sirrii akka hin taane ilaalcha kitaaba qulqulluudhaan akkasumas immoo mana kiristaanaa ishee sirriidhaan yaada baay'ee dadhabaadhaa fi kitaabileen kan isa falman ittiyyuu warreen kana kaasan wallaalummaarraa ka'uudhaan akka isaan dubbatan ilaaluutiin dhuguma kitaabileen kun kitaaba qulqulluu keenya keessa warreen kakuu haaraa keessatti bakka baay'eetti akka isaan ibsamanii jiran bal'inaan ilaallee turre kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootiin barumsuma kanaan kutaa 15ffaa isaadhaan kan ilaallu yaada isaanii kan 5ffaati. Maal jedhu hiikaa hayyootaa 70 keessa hin jiranii jechuudhaan dubbatu. Isa kana kallattiimaan guyyaarraa kan ilaaluudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fayyama isaanuuf haa ta'u. Egaan inni kun yaada isaanii yookiin immoo gaaffii isaanii kan 5ffaati. Shakkitoonni obbolaawwan keenya kitaabilee kakuu moofaa manni kiristaanaa keenya qannoonaadhaan kan isheen fudhattu. Akkasuma faallaa kanaa immoo kitaabni abbaa 66 guyyaarraa bakka baay'eetti kan argamu. Inni kutee kan hambisu kana kitaabilee kana maaliidhaaf hin fudhattanii yeroo jedhaman yaada isaan yookiin immoo sababa isaan dhiyeessan inni 5ffaan yeroo baay'ee kan isaan dubbatan isa kanadha. Maal jedhu? Kitaabileen kun hiikaa hayyoota 70 irra hin jiranii. Kitaabilee hiikaa kanarra hin jirre immoo hin fudhannu. Kitaabilee hiikaa kanaan hin beekamne hin fudhannu jechuudhaan dubbatu jechuudha. Egaan obbolaawwan keenya jalqabumarraa kaasnee hanga ammaatti ilaalaa akkuma turre shakkitoonni waan dursanii balleessan tokkodhaaf sababa yeroo barbaadan qofa yaada akkasii kaasu malee yaadni kun dhugaa dubbachuudhaaf dursinis bal'inaan baranneerra waa'ee kitaabilee sabtu'eejiin yookiin immoo kitaaba hiikaa abbootii yookiin hayyoota 70 kana bal'inaan baranneerra. Namoonni kun obbolaawwan keenya kun shakkitoonni wanta dursanii kitaaba qulqulluu keessaa kitaabilee baay'ee erga hambisanii booda maaliidhaaf kana taasisan yeroo jedhaman bichaa sababa dhiyeessuudhaaf kan isaan itti fayyadamanidha malee wanti kun dhugaa ta'e miti obbolaawwan keenya. Baay'ooliin warreen beekoo ta'an ta'e tokko jiraachuu danda'u. Shakkitootuma ta'anii jechuudha. Kanneen kitaaba kana beekan jiraachuu danda'u. Kitaaba kam? Kitaaba hiikaa hayyoota 70 kan jiru kana warreen beekan jiraachuu danda'u. Isaan otuma beekanii haa balleessan malee abdiin guddaan hubachuu kan qabnu isaan kun akka isaan jiran ni beekna sirriitti.
Isaan kun akkuma jirantti ta'ee garuu namni yaada kana kaasu mana bakka mana kiristaanaa kam keessayyuu haa jiraatu bakka kana taa'ee garuu kitaabileen kun hiikaa hayyoota 70 keessa hin jiran jechuudhaan nama dubbatu irraati qabxiiwwan dongoraa lama yaada isaarraa hubachuu dandeenya. Qabxiiwwan kana lama keessaa kan jalqabaa kitaabileen kun hiikaa hayyoota 70 keessa hin jiran jechuu isaati. Inni kun dongora guddaadha. Kan lammaffaa immoo kitaabni tokko dhugaa ta'uudhaaf hiikaa abbootii 70 jiraachuu qaba kan jedhudha. Innaa yaadonni kun lamaan baay'ee dongora guddaadha nama. Kitaabilee kana maaliin fudhattu jedhamee gaafatame lakkii kitaabilee kana hiikaa hayyoota 70 wanta jiraaf fudhadhu. Kitaabilee hiikaa isaarra hin jire fudhadhu nama jedhudhaati. Qabxii dongoraa kana lamaan hubachuu dandeenya jechuudha. Mee qabxiiwwan kana tokko tokkoon haa ilaallu. Kan jalqabaa maal jedhaniiru kitaabileen kun hiikaa hayyoota 70 irra hin jiran jedhaniiru. Kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Maalumadhaa jalqaba isaa ragaasne yommuu ilaallu jechaadha waa'ee bara keenyaa kana dhaloonni yeroo keenyaa kun baay'ooliin keenya waa'ee waan tokko namoota sammuu isaanii keessatti bakka guddaa isaaniif kenname qofarraatti dhaga'uu barbaanna beetalee inni kun gara shakkitootaa addatti mul'ata. Waan tokko beekuudhaaf waan tokko barachuudhaaf kan barbaadan namoota dursanii mataa isaanii sammuu isaanii keessatti bakka guddaa isaaniif kennan irraati waan tokko dhaga'uu barbaadu. Isarraa qofachaa nama kanarraa qofa. Waa'ee dhimmichaadhaaf gaafatamaan nama kana qofadha. Nama kanarraa kan hafe nama biraa dhaggeeffachuu akkasumas immoo kitaabilee waa'ee dhimmichaa dubbatan dubbisu namoonni baay'een barbaadan dhugaa dubbachuudhaaf. Isaaniif dhugaan maalidhaa? Beekaa namicha isaan sammuu isaanii keessatti jalqaba guddaa godhanii kaa'an sun kan inni dubbatu hundumtumaadha isaaniif dhugaadha. Dhume beekaa. Kanaaf waa tokko beekuudhaa barbaadan isuma nama kana gaafatu namni kun wanta barbaade sammuu isaaniitti naqaa dhugaa isaa ta'uu sobas isaan kanaaf garuu maalidhaa dhugaa ta'a jechuudha. Innaa amalli namoota akkasii kun maal taasisaa namoonni baay'een wanta hin jirre ofuma isaaniitiif uumanii akka isaan dubbatan kitaaba fokkeessuudhaan dhimma fuuraa fokkeessuudhaan wanta quuqama mana kiristaanaadhaaf quuqama waaqayyoodhaaf quuqama kitaabileerraa ka'ee fokkeessuudhaan wanta hin jirre sammuu namaa keessatti akka isaan uumaniidhaaf dhaloonni akkasii kun carraa isaaniif uumeera. Innaa namoonni kun maal godhu dursanii sammuu namootaa keessatti bakki guddaan akka isaaniif kennamuudhaaf wantoota adda addaatiin taasisu. Bakki guddaan sammuu namootaa akka isaaniif kennu beekaa isaan amanamoo kan isaan dubbatan lafa hin bu'u. Akkanatti beekaa dhugaa yeroo hundumaa kan dubbatan jedhamanii sammuu namaa keessa taa'u. Kana booda waan isaan dubbatan hundu akka dhugaatti maal ta'a warreen isaan dhaggeeffatan sana biratti yeroo hundumaa fudhatamaa jiraatu. Namoonni kun immoo wanta barbaadan dhugaa isaa ta'u sobas fokkeessuudhaan isaa ta'u wanta jirus itti dhangalaasu isaan kun egaa dhugaa fokkeessuudhaan sammuu isaa itti qabatanii jiraatu jechaadha. Asitti kan kaasne kunillee kan duukaa wal qabatan bulaawwan keenya. Kitaabileen kun hiikaa hayyoota 70 keessa hin jiran jechuudhaan namoonni baay'een kan isaan dubbatan kan duukaa bakka wal qabatudha. Maaliidhaaf amma shakkitoota keessaa nama xiqqoo ishee dhimma amantaa hin beekne tokko dhagattee gaafatte. Biyaansi qabxiiwwan kaasaa jiru kana keessaa tokko sitti maal? Maaliidhaafidha kitaaba kana fudhattu qabxiiwwan amma kaasaa jirtu tokko lama dubbata. Namni kun tokko nama kan dubbatu kana isaa fide seetanii namoota akkasii dhaggeeffachuuti dhufnu. Namoota callisaniituma dhimma tokko faallessuu bichaadhaaf. Dhugaa isaa ta'u sobas bicha isaan kan isaan qabatan qofa sirrii gochuudhaaf isaaniif haala kan jiru soba taasisuudhaaf bicha kanas asis seeraan qabxii meeqolti funaanaan kan isaan dubbatan qofa namoota akkasii dhaggeeffachuudhaan namoonni itti dubbatan sun tarii wanticha fokkeessuudhaaf qofa fokkaachuu dubbachuu danda'u yookiin dhuguma isaaniittis dhugaa fokkaachuu dubbachuu danda'u. Kallattii kamiinaa dhufu garuu nama kana keessatti maal ta'a dhufe dhugaa ta'a jechuudha. Namni wallaalaan kun dhimma kana qabatee dhugaa taasisuudhaan yeroo hundumaa kana qabatee kitaabilee hafuura waaqayyoo ta'anitti wanta sana dubbachaa jiraata jechaadha. Innaa kana booda namni tokko kitaaba kan dubbisu hin jiru kaabeekaa namni kun kan dubbate hundumtu akkasadha. Kitaaba dubbisuun hin jiru. Namni kun kan dubbate qofti dhugaa waan ta'eedhaaf inni fudhatame wal harkaa fuudhaan hundumaa jira. Kitaabileen kun immoo hiikaa hayyoota 70 keessa seeptootiin hin jiran jechuudhaan dubbachaa jiraatu jechuudha dhugaa dubbachuudhaan. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni kun rakkoon isaanii kana qofaa miti. Dhimma kitaaba qofaa miti yaa walumatti qabnee kaasuudhaaf dhimma kitaaba qofa osoo hin taane dhimmuma kitaaba qulqulluu guutummaa isaa dhimma amantaa guutummaa isaa irratti shakkitoonni jechuun
barumsa dhugaa ta'e barachuu, kallattii adda addaatiin ilaaluu, kitaabilee adda addaa dubbisuun barbaadan. Namoota muraasa, namoota dursanii sammuu isaanii keessatti mara dhaga'uudhaan beekaan hundumaa kan nama baatee deddeebiinaaf waan dogongora baay'ee keessa galanii jiraatu jechuudha. Wantoonni baay'een kan duukarraa kan wal qabatan ni beektu. Waa'ee cuuphaa gaafattan, waa'ee qurbaanaa gaafattan. Kitaabni kan jiru osoo hin taane namoonni kan jedhan, namoonni kan isaan dubbatan ba'uunis. Warreen xiqqoo hin beekne kanneen gara gadi jiran namoonni isaanii ol jiru jedhaman kan isaan dubbatu malee kitaabni kan dubbatu kan isaan dubbatanidha. Kun baay'ee nama gaddisiisanna. Jallattoonni barumsa akkasii barsan kun tarii ofii isaaniitiif osuma beekanii yookiin immoo wallaalummaadhaan ta'uu danda'a. Baay'ooliin barumsa isaanii jallaa kana fudhatan garuu barumsa kana callisanii kitaabilee barumsa kana fudhachuudhaan callisanii kitaabilee hafuura waaqayyoo kanneen ta'anitti kitaaba sirrii bitachuudhaan yeroo hundumaa akka isaan irratti jechan ta'anii dubbachaa jiraataniidhaaf sababa ta'u jechuudha. Namoota akkasii yaada namootaadhaan geggeeffamaniif waa tokko dubbachuu barbaanna. Namoonni kun tarii jireenya bara baraa kan barbaadan yoo ta'e dhimma kitaaba qulqulluu qofa osoo hin taane dhimmootuma hundumaa irratti namoota hordofuurraa sammuu keessatti nama bakka tokko irraa yeroo hundumaa nama kanarraatti dhaga'uurra dhimma wantichaadhaaf yaa'u kallattii adda addaatiin ilaaluu, kitaabilee dubbisuu, amantaas adda addaa haa ta'u amantaan adda addaa dhimmicha waan tokko kallattii kamiitiin barsiisaa kitaaba sirrii kan barsiisaa jiru kamidha jechuudhaan wal bira qabanii osoo ilaalanii lubbuu isaaniidhaaf jireenya bara baraa argatu. Hundumaaf waaqayyo dhiifamaa taasisu ija hunda keenyaa immoo waaqayyo nuuf haa banu. Egaan gara mata duree keenyaatti yeroo deebinu yaadni kitaabileen kun hiikaa hayyuu 70 yookiin immoo Septuagintii irra hin jiru kan jedhu kun sobadha bolaawwan keenya. Sobadha. Sobni mataan isaa sadarkaa qaba. Soba akkamatti mul'atuuf kan hin mul'anne ta'uu danda'a dhugaa dubbachuudhaaf. Sobni kun kan mul'atudha. Akkasumatti kitaaba kana banuudhaan lakkoofsa fuula isaa barbaanne akkamitti akkasii lakkoofsa jira jennee mirkaneessuu kan dandeenyu jechaadha. Kun kitaabadha. Kitaabni kun maxxanfamee iddoo kamitti ni argama ni jira. Tarii bakka jirutti bitachuu dadhabne yoo googil gochuu dandeenya. Kitaabilee bakka akkamii qabatee jira kan jedhu tarreessinee kaa'uu dandeenya. Kun sobadha. Kallattii maa soba mul'ataa jechuudha. Dursinee haal waa'ee kitaaba hiikaa abbootii 70 kana ilaalleerra. Septuagintii kan jedhu afaan laatiniidha. Akkamitti akka inni dhufee kitaaba kana kan eenyuun kan jedhu bal'inaan akka baranne ni yaadattu. Isa kana ilaaluu barbaadan dudduuba deebi'uudha. Barumsa keenya akka ilaaltan sin jenna. Kitaabni kun egaa kitaabni hiikaa hayyoota 70 bara Beeteliimoos lammaffaa afaan Hibruurraati yookiin afaan Ibraayisxiraatti gara afaan Giriikitti kan jijjiirame kitaaba afaan Giriikii kan jalqabaa yommuu ta'u kitaabilee kakuu moofaa manni kiristaanaa keenya fudhattuudhaa fi shakkitoonni immoo kan isaanii fudhanne keessaa kitaaba Heenookiif kufaaliidhaan alatti yaa'u dursinee balanneerra. Kitaaba Heenookiif kitaaba kufaaliidhaan alatti kitaabilee hunda of keessatti ni qabata. Kamtu kitaabni kun jechuudha. Kitaabni amma Septuagintii yookiin hiikaa hayyoota 70 kan jenne kun kitaaba kufaaliidhaa fi kitaaba Heenookiin alatti kitaabilee kaan guutummaa manni kiristaanaa keessatti of keessaa ni qaba. Fakkeenyaaf Izraa lammaffaa, Oobeet, Yoodiit, Meeqaabiyaan tokkoffaa lammaffaa sadaffaa, kitaaba ogummaa kan Solomoon jechuudha, kitaaba Siraak, kitaaba Baarook, Soosinnaa, faarfannaa ijoollee sadanii kan kana fakkaatan kanneen biroos kan nuti qabnu ni qaba. Isa kana guutummaa isaa ilaaluu barbaadan obbolaawwan keenya yaa'u viidiyoodhaan barachaa kanneen jirtan asitti argattu liinkii kana googileetti barreessuudha. Kitaabileen kun isaan qaba kan of keessaa qabu kitaabni Septuagintii kitaaba akkamii akka of keessaa qabu kana gadi yaasuu dandeessu. Gadi yaasanii ilaaltu hunda isaachaa. Kun fakkeenyaaf bilbila keenyaan adeemsa inni ilaaluu dandeenya. Warreen haardi kooppii isaa bituu dandeenyu biyya jirru immoo binnee ilaaluu dandeessu ulfaadhumatti namoonni kun ilaalaa qaba. Amma wallaalummaadhaan akka isaan dubbatan yookiin fokkeessuudhaaf akka isaan dubbatan dhugaa jiru irratti wanta mul'atu irratti lakkii jedhamu jechaadha. Baay'oolii warreen gara gadii jiran dhugaa dubbachuudhaaf dhimma kanan beekan akkuma jalqaba dursee kaase namoota muraasaan geggeeffamu sammuu isaanii keessatti namoota muraasa abbaa guddaa kennaniiru isaan kan isaan dubbatan hundumtumaadha. Isaan kanaaf dhugaa ta'a jechuudha. Kanaan dogongoraa jiraatu malee hiikkaan Septuagintii kitaaba Heenookiif kitaaba kufaaliidhaan alatti kitaabilee kaan hundumaa kitaaba of keessaa qabudha. Kanaaf yaadni kun kanaan fashalaa ilaalchaa sobadhaa jechuudha. Kan lammaffaa ilaala.
Kitaabni tokko dhugaa ta'uudhaaf hiikkaa hayyoota 70 irra jiraachuu qaba kan jedhan immoo kana duukaa qabsaniiru. Maaliif kitaabilee kana maaliif fudhatan gaafa jedhaman kitaabileen kun hiikkaa Septuaginti jiran jedhanii hiikkaa kanaan kan hin jirre immoo fudhannuudha yaadichannaa. Kanaaf kitaabni tokko fudhatamuudhaaf yookiin dhugaa ta'uudhaaf maal ta'uu qaba kan isaanitti? No. Hayyoota 70 kan hiikan sanaan beekamuu qabaadhanna. Kunis dogongora guddaadha obbolaawwan keenya dogongora guddaadha. Kitaabni tokko dhugaa ta'uunsaa beekamuudhaaf dirqama hiikkaa hayyoota 70dhaan beekamuu yookiin achirra jiraachuu hin qabu. Akkasitti hin qabu. Yaadusni akkuma ilaalaa turre nuti kitaabilee qulqullaa'oo manni kiristaanaa Beetlehem manni kiristaanaa isheen jalqaba Ortodoksii Tewaahidoon kitaabilee qulqullaa'oo kan hafuura waaqayyoo jettee kan fudhatteedhaa fi kitaabileen kun hiikkaa abbootii 70dhaan beekamaniiru hin beekamne. Kitaabileen kun kakuu alatti ibsamaniiru hin ibsamne. Kitaabileen kun achi jiru as hin jirani jechuudhaan osoo hin taane kitaabileen kun hafuura waaqayyoodhaan kan barraa'an sagaleewwan waaqayyoo jechoota waaqayyoo waan isaan ta'aniidhaafidha. Kitaabilee qulqullaa'oo kitaaba qulqulloochuudhaan kan fudhannuuf. Malee hiikkaa kana jira hin jiru jennee obbolaawwan keenya adda baatuudhaan kan fudhanne. Manni kiristaanaa sirriin kallattii kanaadhaan fudhate. Tarii hiikkaanii kun faayidaa ni qabaata. Akka kitaaba tokko dhugaa ta'uu isaa qabuudhaaf faayidaa ni qabaata jechuun jalqaba isaa kitaabni kun kitaabni hiikkaa hayyoota 70 kun kitaabolee yeroo sana tokko tokkoodhaan jechuun harka Yihuudootaarra osoo bakka tokkotti walitti hin maxxanfamiin tokko tokkoon raajii isaas bakka biraa raajii Ermiyaas qofaatti bakka biraa qofaadhaan kanneen jiran kana afaan Ibraayistirraatii gara Giriikitti jiruudhaan bakka tokkotti kan walitti qabamanidha. Inni kun hiikkaa Septuaginti yaadusnee kan barreessa kana hiikkaan kun jechaadha. Innaa yeroo sana immoo maal ture Yihuudoonni gara Baabiloonitti booji'amanii erga deebi'anii booda kitaabileen karaa lubicha Izraa walitti qabamaniiru. Yaa'u Yihuudoonni waggoota 70 Naabukedeetsooriin erga booji'amanii booda gara isaaniitti yeroo deebi'an kitaabileen isaanii baay'een badaniiru. Yaa'u manni qulqullummaas badeera magaalli isaanii gubatteetti. Kitaabileen isaanii baay'ee badaniiruna. Lubichi Izraa kadhannaadhaan soomaan kitaabilee jiran walitti funaanuudhaan walitti qabeeranna. Yeroo sana sababa adda addaadhaan badanii kanneen hafan kitaabileen argamiin ni jiru. Kitaabileen yeroo sana argamiin immoo booda argamaniiru. Fakkeenyaaf dursnee kan kaasne kitaabuma kana hiikkaa Septuagintiidhaan hin jiru kan jenne kitaaba qofaadhaaf kitaaba Heenok. Booda garuu harka Eesiyaanotaatti akka argame barumsa keenya darbeedhaan bal'inaan baranneerra. Ragaalee kitaabileen kun dhuguma kitaaba qulqulluu kitaaba hafuura waaqayyoo ta'uu isaanii jennee barumsa hojjennee qabxiin afuraffaa sana ture. Kitaabileen kun harka Eesiyaanotaa kan isaan turan yaa'u Zedeed Siskiroor kan jedhu argama galaana du'aa sana keessaatu kan argame harka Eesiyaanotaarra kitaabni Heenok kitaabni kufaadha akka jiru mirkanaa'eera. Innaan kitaabileen bara Izraan funaansan argamiin hafan booda Yihuudotaan argamanitti fayyadamaa turaniiru. Isaan kanaaf fakkii kan ta'u Heenookiif Faaleedha. Isaan kun ni caqasamu jechuudha. Kanaan alatti garuu kitaabilee warreen hafan hiikkaa hayyoota 70 akka isaan jiran dursinee akkuma ibsineedha jechuudha. Egaan shakkitoonni yaada kana kaasan osoo dhugumaa kitaabilee kitaaba hiikkaa abbootii 70 irra jiru qofa ta'eeti. Kitaabilee isaan fudhanne kanaaf hiikkaa abboota 70 kanneen jiran sana fudhaturan. Yaadusnee kanneen tarreessine jechaadha. Izraa'elamee Faalaalleerraa, Xoobiit, Yoodiit, Meeqaabiyaan 1-2-3, kitaaba Ogummaa, kitaaba Siraaq, kitaaba Soosinnaa, Baaroo kanneen isaan kana fudhaturan. Garuu jarri istiil kitaabilee kan tokko ishee fudhatan. Garuu kitaabileen kun hiikkaa hayyoota 70tti maxxanfamanii ba'anii jiru. Agartanii? Kanaaf dhugaan jiru kana miti jechaadha. Dhugaan jiru maadha? Inni dhugaan isaa jiru maadha? Shakkitoon dursinee akkuma kaasnee kitaabilee hiikkaa hayyoota 70 irra hin jirre hin fudhannu kan jedhaniif beekanii osoo hin taane kitaabilee kutamanii hafan kanaaf sababa yeroo dhiyeessan qofadha. Wanta dursanii balleessaniif maaliif kana gootammaaf kana fudhattu gaafa jedhaman bicha sababa dhiyeessuudhaaf kan isaan fayyadaman malee dhugaa ta'e naamni obbolaawwan keenyaa. Nuuf garuu ijoollee Ortodoksii Tewaahidoodhaa fi dursinees akkuma baranne hubannoo walii galaa akka nu ta'uudhaaf kana dursinee bakka isaatti bakka kitaaba yeroo Septuaginti kan jedhu hiikkaa hayyoota 70 gara bira dhubsineerra. Kitaabni tokko hubannoo sirrii kan asitti qabadhaa. Kitaabni tokko hiikkaa hayyoota 70 yookiin immoo Septuaginti irra yoo jiraate
Kitaabni kun kitaaba Hafuura Qulqulluu, kitaaba mana Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo ta'uusaadhaaf ragaa nuuf ta'a malee kitaabni tokko dhugaa ta'uudhaaf dirqama hiikkaa seeftuu ejentee jiraachuun hin barbaachisu. Akkasitti qabadhaa. Yoo achirratti barreeffame arganne kitaabichi kitaaba Hafuura Qulqulluu, kitaaba sagalee Waaqayyoo kan Waaqayyo ta'uusaa hubanna. Achirra garuu dhugaa ta'uudhaaf garuu dirqama achi jiraachuu hin qabu. Kanaaf yaadni kun walitti guduunfee kan kaa'u isa kana dhugaan jiru kanadha jechuudha. Walumaa galatti egaa barumsa kana egaaf yaada isaanii kan shanaffaa kana yeroo guduunfin obbolaawwan keenyaa yaadni isaan dhiyeessan kun akkuma yaadota isaanii dursinee ilaalaa akkuma turre sana jechuudha. Tokko soba kan ta'edha. Soba kan ta'e barii wallaalchisuudhaaf, wallaalanii wallaalchisuudhaaf yookiin immoo beekanii wallaalchisuudhaaf kan dhiyaatudha. Akkasumas immoo kitaabilee erga balleessanii booda sababa kan itti barbaadan. Ilaala. Dhuguma kitaabileen kun achirra waanta hin jirreedhaaf fudhachuu dhiisan osoo hin taane kitaabilee callisanii jalqaba kitaaba qulqulluu isaa erga baasanii booda immoo maal fidu? Sababa fidu jechaadha. Akkuma gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'u akka isaadhaa fi akka hangafoota lubootaa dursinee akkuma kaasne jechaadha. Hangafoonni lubootaa Kiristoosin dursanii ajjeesuudhaaf maal taasisanii irratti walii galanii irratti mallatteessaniiru. Booda garuu maal godhu? Kiristoosin qabanii fidanii yaa'idoo dhaabbachiisuudhaan ganaa ragaa barbaadu ammatti murteessu jechaadha. Murtiidhaaf ragaa barbaadu argatanii murtiin dhudhume gaafa roobii ganaa akkamisa galgalamuu qabanii fiduudha. Ganaa ragaatti barbaadu jechaadha. Hojii kun akkasumadha. Dursanii kitaabilee ajjeesaniiru erga sanaa booda immoo ragaatti barbaadu jechaadha. Maaliif dhibootan gochuudhaaf immoo ragaatti barbaadudha. Isaan kun yaalii sirrii kan hin taanedha. Obbolaawwan amantaa biraa dhaggeeffatta. Ba'uunet isaan kan sirriitti kallattiidhaan ilaaluudhaan kitaabilee hafuura waaqayyoo kanneen ta'an irrattis waanta hin taane dubbachuu irraatii akka of eeggattan isin gaafanna. Kanumaan dhaabbatachuudha yaadni isaanii kan shanaffaan. Kan ja'affaan immoo kitaabileen kun walitti bu'uudha. Kitaabileen kun kitaaba isa warreen afaan duukaa walitti bu'uu kan jedhu immoo kutaattaanuun qabannee kan deebinu kan ta'u guyyaa irraadhaaf asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo uumaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyoon turtii gaarii galanni waaqayyoof.